jirtu hordoftoota tiyyaatiif har'as viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Har'ammoo faayidaalee castrol oilii yookaan immoo isa zayita qobboo jennu sana isinii fidee dhufeera. Hanga viidiyoo dhumaan faana turaa isiniin jedha. Gara viidiyoon deemu duratti warri haaraa taatan chaanaalii keenyaaf subscribe gochuudhaan gara maatii keenya dabalamaa isiniin jedha. Warri subscribe gootanii faana turtan hedduu galatooma. Castrol oilii gogaa keenyaa fi rifeensa keenya kunuunsuuf zayitii filatamaa ta'edha. Of keessatti mineraala vitamin A, proteinii, fatty acidii, omega 6 and 9 kan qabatedha. Dabalataan immoo castrol oilii seelota qaama keenya irratti argaman akka hin dadhabne kakaasuun dullummaa nurraa ittisa. Mee amma faayidaalee castrol oilii fi haala itti fayyadamiinsa isaa haa ilaallu na faana turaa isiniin jedha. Tokkoffaa guddina rifeensaa saffisiisuu fi seelota sammuu keenyaa waan kakaasuuf guddina rifeensaa dachaan nuuf saffisiisa. Buqqee sammuu keenyaa jiisee waan seenuuf gogiinsa dhorkuunis rifeensi akka laafuu fi cululuqu akkasumas akka hin caccabnee fi hin bubuqqaane nuuf dhorkuuf rifeensi keenya akka haalaan guddatu nu gargaara jechuudha. Haalli fayyadamiinsaas rifeensa keenya dhiqachuun duratti zayitii qobboo fudhanneetiin xiqqoo ho'isnee jechuudha. Hanga nu ga'u nutu beeka hanga rifeensa keenya jechuudha. Sanaan booda erga xiqqoo isniin booda jalaa kaasee hanga gubbaatti rifeensa keenya akka sirriitti wal gahutti dibachuun suuta jennee maasaaj gochuudhaan peestaalii haguugnee sa'aatii 2 tursiisnee dhiqachuudha. Sa'aatii 2 yookiin 3 caalaa tursiisuu hin qabnu. Duratti akkasin jedhetti castrol oilii yookaan zayitooleen biraallee jechuudha. Qibaatoolee akka kaawwaniitii miti ofirra tursiisuu hin qabnu. Sa'a 2 yookaan san caalaa ofirra tursiisuu hin qabaannu jechuudha. Yookaan immoo dibannee ofirra bulchuu yookaan sa'aatii dheeraa tursiisuu hin qabnu. Yoo tursiisne rifeensi nu jala bubuqqa'uu danda'a waan ta'eef hin tursiisinaa ofirra jechuudha. Lammaffaan immoo aarrii dhorkuu fi seelota sammuu keenyaa waan kakaasuu fi seelota uumamaa halluu oomishan waan gargaaruuf umrii malee akka aarrii nutti hin baane nu ittisuuf nuuf gargaara. Haalli fayyadamiinsa isaatti duratti akka jedhetti zayita qobboo xiqqoo ho'isuudhaan dibachuun suuta jennee maasaaj gochuun sa'aatii 2 tursiisnee dhiqachuudha. Sadaffaan gogaa goggoguu fi castrol oiliin amala gogaa laaffisuuf jiisuu qaba. Fuula keenya ta'ee sammuu keenya akka hin goggognee fi akka halluu isaa qabatu nuuf gochuuf nuuf gargaara. Haalli fayyadamiinsaas castrol oilii guyyaa guyyaan galgala dibachuun umrii malee fuula walitti sunturraa ittisuu ni danda'ama. Dabalataan immoo harki keenya kan goggogee fi kan sunturraa'e nuuf ta'e jechuudha. Castrol oilii halkan guyyaa mara loomii xiqqootti gochuudhaan dibachuu ni dandeenya. Kunis harki keenya akka laafaa fi akka bareedu gochuu nu gargaara jechuudha. Erga dibannee akkasumatti bullaa jechuudha ganama ofirraa dhiqtanii. Inni afraffaa foroforii fi fangasii fi zayitiin qobboo irra caalatti kan beekamu infekshinoota fi fangasii ittisuudha. Yeroo maraa zayitii qobboo kan fayyadamtan yoo ta'e infekshinii fi fangasiin akka hin uumamne dhorkuuf ni gargaara. Seelota gogaa keenya irratti du'an akka walitti hin baay'annes gochuuniif foroforii irraa bilisa akka taanu nu gargaara. Zayitoolee akkanaa kanneen akka qibaatii normaalii dibannutti kan dibannu osoo hin taane yeroo rifeensa dhiqannutti akka rifeensi keenya nuuf jiidhu kan dibannudha jechuudha. Shanaffaan immoo wantoota gurraacha xixiqqaa fuula irratti nu bahanii fi maadiyaatii yaaluuf nuuf gargaara. Kana asiin duratti viidiyoo tokko irratti hojjadheera. Maadiyaatis ta'ee wantoota gurraacha xixiqqaa fuula irratti uumamu sababni isaa seelonni uumamaan halluu gogaa keenyaa eegan dadhabuu fi miidhamuudha. Furmaata kanaafis zayita qobboo galgala guyyaa hundaa dibachuudhaan seelota gogaa keenya kakaasuun gogaa gurraacha addeessuuf nu gargaara. Erga dibattaniin booda akkasumatti bulchitanii ganama dhiqattanii jechuudha. Kan biraallee faayidaalee baay'ee qaba. Kanneen gaggabaabsee kan isinii fide akkasumas nyaara guddisuufis nu fayyada jechuudha. Zayitni qobboo nyaara keessan erga dibattaniin booda xiqqoo maasaaj gootanii jechuudha. Ganama isaas ofirraa dhiquu ni dandeessu. Kan biraa immoo
hidhii nu gurraachatellee isa sirnuuf addeessuuf nuuf gargaaraa nuuf diimeessuuf jechuudha. Akkasumas asitti kan gararratti wantoota akka burree uumaman irratti boisa stretch mark jedhan sanillee isas nurraa hir'isuuf nuuf gargaara. Akkasumas luka keenyaa fi harka keenyaafis bareedaadha. Nu laaffisuuf nuuf gargaara. Faayidaalee baay'ee qaba. Itti fayyadamaatii ilaalaa isiniin jedha. Saniin duratti namoota garii alerjikii warri qabdan ni jiraachuu ni dandeessu. Alerjikii dura harka keessan irratti yookaan qaama keessan isa xiqqaa irratti osoo yaaltaniitiin sanaan booda hundaa dibattanii isiniin jedha. Wantoota hundaa osoo fayyadamiin dura osoo harka keenya irratti fayyadamne sanaan booda akka nuuf ta'uuf hin taane baasnee osoo fayyadamne bareedaadha. Kan biraa immoo kottee keenyaafis bareedaadha. Kottee keenya guddisuufis akka kotteen keenya hin caccabneefis nu fayyada. Faayidaalee hedduu qaba. Itti fayyadamaatii bu'aa isaa irraa argadhaa isiniin jedha. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Yoo jaallattan obboleeyyan keessaniif share godhaa, like gochuudhaan akka namoota biraa qaqqabuufis naaf godhaa isiniin jedha. Nagaatti.